Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti rakkoo keessa jiran 100 ol biyyaatti deebisuu fi qophiin xumuramuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa hima. Har'aa miidiyaaleef ibsa kalaatee dubbii himaa ministeerichaa Ambaasadar Diinaa Muuftiin yeroo ammaa haala lammiilee kanas akka ta'uun hojiin galmeessuu hojjetamaa jiraachuu hima. ሬጅስትሬሽን አስፈላጊ ነው እንደምታውቁት ቀደም ሲል በገንዘብ ሚኒስቴር የሚመራ እንደ ልኡካን ቡድን ሄዶ ነበር ከፍተኛ galmeessuun barbaachisaadha akka beekamu kanaan dura jilli ministeera maallaqaan durfamu kan miseensota qondaaltota mootummaa olaanoof keessaa qabu gara Saa'udii imaluun haala jiru qoratee marii bal'aa godhee ture qondaaltonni Saa'udii akka sababaatti kakaasan lammiileen kunneen karaa seeraan alaa seenuu nageenya isaanii balaaf saaxiluu sodaachuu naamusaan hin jiraatanii fi kana fakkaatan kaasu kun ta'es ta'uu baates mootummaan lammiileessaaf eegumsa gochuuf dirqama waan qabuuf kajiran hundumaa ni fudhanna jechuun jilli garas imale kun waliigalee deebi'e bu'uura kanaan galmeessuun kan eegalame kan dhufan hunduma isaaniiti kan mana hidhaa jiranis kan bakkee jiranis ni deebifamu hanga ammaatti namoota deebi'uuf galmaa'an 35 keessaa meeqatu mana hidhaa irraati meeqatu alaati ka jedhu ammatti adda hin baasne garuu haalli isaan keessa jiran gaarii waan hin taaneef deebi'uun isaanii beekamaadha. Namoota kana biyyaatti deebisuun maaliif harkifatee gaaffii jedhu galmeessuuf addaan baasuun yeroo fudhataa jedha. Kanaaf malee wanti biraan jiru jedha Ambaasadar Diinaan. Adeemsi namoota kan biyyaatti galchuuf adoo jiru rakkoon isaan keessa jiran ammallee hin furamnee jedhan. Ayyaat Abdallaa kan manidha Shumeesii magaal Jimmaatti ji'oota 8 hidhamtee jirtu haalli isaan keessa jiran akka malee hamaa ta'uu himti. Wallahi namayyo akkanatti biyya tana keessatti hedduu rakkachaa jira waan nu boodaaf illee wayyaa keenyaa fi waan nu boodaaf hundaa'u mana cabsanii guuraa jiran jaanii namni kaanillee maraachaa jira kaanis wallahi akkanatti dhukkubsatee saakama nungeessan kajuullee namarraa gadi hin baasanii ijoolleen namni da'uu keellee wallahi asumadda gabbaasanii wanni hin geessan haakima hin geessan saabuna hin qabnu waan dhiqannuun hin qabnu akkana rakkachaa jira daa'imnis nu walii rakkataa jira ni dhukkubsatanii ijoolleen akkanatti namayyuu ciciisan kanaaf namni takka akkama naman geessan dhufaniituma nagamoo waraqaa katabanii deemanii mootummaa lamaan jidduutti rakkachaa jira ka Saudi Arabiyaatiif ka keenyattiis asirraa illee gargaarsa takka illee hin qabnu nyaatallee nyaata bareedaa nyaachaa hin jirru yoo akkuma duuneef nyaanna malee waan takka basa hedduu takka rakkachaa jira garuu nu bira hin geenye malee daa'imman illee waan silaa kannaniif waan akka dabalbii fi maali aannan kana waan kannaniif illee irra deebi'anii irraa guuraa jiran jaanii garuu nu bira hin geenye malee shaamboo saabunaa waayyuu namarraa guuraa jiran jaan irra deebi'anii. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota Saawud Arabiyaa jiran galchuu fi karoorfatee jira. Ammaatti namoonni 35,000 galmaanii jiranii. Isaanii namoota kan keessa jirtu. Foormii nu guutanii jiranilleedha. Biyyatti galuuf kalaas xumuramee jiran hundaanii garuu mootummaa hin eeyyamne malee nuti karaa keenyaa wanni hundi xumuramee jira. Ji'a meeqa eega guunnee turree jira amma wallaa hedduu rakkannee jira Ramadan. Yeroo ammaa kana kutaa addunyaa kamiyyuu caalaa fayyaa namoota sadarkaa yaaddessar jiru ka Tigraay ta'u hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom hime. Dhalata naannichaa akka ta'e Dr. Tedros mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa uguriif hin taane akkaasanii fi lubbuu oolchuu fi gargaarsi namoomaa dhaqqabuuf eeyyama kennan gaafate. Daarektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom roobii kaleessaa ibsa gaazexeessitootaaf kennan keessatti jaarmiyaan isaanii gargaarsa gara Tigraay erguuf qopheessus hanga ammaatti mootummaan Itoophiyaa akka hin eeyyaminiif jiru ibsan. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa gamasaan dhaabbati fayyaa addunyaa meeshaalee wal'aansa fayyaa naannoo Tigraayin ga'uu dhorkameera jechuun ka ibse dubbii dharaa ta'uu hime. Dr. Tedros ibsa kennan keessatti deeggarsa hanga ammaa ga'ee fi waa'ee eeyyamaa ilaalchisuun akkas jedhan. In February, WHO airlifted more than Guraandhala darbe dhaabbati fayyaa qoricha meetirik toonii 33 caaluu fi meeshaalee deeggarsaa biroo naannoo Tigraayin ga'eera. Deeggarsi kun uummata Tigraay 300,000 ka ga'uudha. Erga adoolessa bara darbeetii yeroo jalqabaaf gargaarsa kennuu ka dandeenye ji'a guraandhalaa kana. Torbanoota lamaan darban dhaabbati fayyaa addunyaa fi jaarmiyaaleen deeggarsaa kaan dhaabbilee fayyaa 65 Tigraay keessatti argamaniif deeggarsa taasisaniiru. Kan barbaachisu garuu kanaa oli. Dabalataan deeggarsa meetirik toonii 95 ta'u erguuf qophaa'aa jirra.
haa ta'u malee haga ammaatti eeyyamni nuuf hin kennamne. Naannoo Tigraayitti deeggarsa fayyaa hatattamaa kennuuf meeshaalee balaa yeroo tasaaf oolan meetirik toonii 2,200 barbaachisa. Haga ammaatti kan ga'e garuu meetirik toonii 117 qofadha. Kunis ka barbaachisu keessaa harka 100 gadi jechuun haala jiru ibsaniiru. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasee Tulluu dhaabbata fayyaa addunyaa dabalatee dhaabbileen deeggarsa addunyaa naannoo Tigraayitti deeggarsa meeshaalee wal'aansa fayyaa akka hin taasifneef gufuu ta'aa jiran TPLF jechuun deebii kennan. Dr. Tedros ammoo naannoo Tigraay keessa boba'aan waan hin jirreef deeggarsa bakkaa bakkatti sochoosuun hin danda'amu jedhan. 6 million people in Tigray have been under blockade by Ethiopia. Uummanni Tigraay miliyoona 6 ta'u guyyoota 500tti siqaniif hidhattoota Itoophiyaa fi Eertiraan marfamanii jiru. Addunyaarraa adda baafamaniiru. Boba'aan hin jiru, maallaqi hin jiru, sararri bilbilaaf intarneetiinis hin jiru. Walakkaa ji'a onkoloolessaa eegalee deeggarsi nyaataa homaatu garas hin geenye. Uummata naannochaa keessaa dhibbeentaan 83 kata'an rakkoo hanqina nyaataaf saaxilamaniiru. Waahillan keenya gargaarsa kennanis sooratni kuusaa isaanii keessaa dhumaa jiraachuu himaniiru. Boba'aa ittiin deeggarsa nyaataa geejjibsiisanis fixataa jiru. Akka dhaabbati fayyaa addunyaa qoratee adda baasetti dhaabbilee fayyaa jiran keessaa 1/4 barbadaa'eera jechuun haala fayyaa naannoo Tigraay jiru ibsu. Naannolee Amaaraa fi Affaaritti rakkoo hawaasi keessa jiru ilaalchisuun Dr. Tedros akkas jedhan. Naannoo Affaaritti rakkoon hawaasi keessa jiru hammaachaa jira. Namoonni 10,000 lakkaa'aman qe'ee irraa buqqa'anii jiru. Deeggarsi nyaataaf meeshaalee wal'aansaa akkasumas iddoo da'annoo barbaachisan naannolee ollaa Tigraay Amaaraa fi Affaar keessatti haala kan naannoo Tigraay irra fooyyee qabuun deeggarsa kennuu dandeenyeera. Garuu ga'aa miti. Kanarraa kan ka'e namoonni dhumaa jiru. Dr. Tedros ibsa kaleessa Switzerland Geneva irraa kennaniin waraanni Tigraay isaaniin akka dhuunfaatti akka miidha ibsaniiru. Eeyyeen an Tigraay irraati. Goolamni kun namiidha. Anaaf maatii koo akkasumas hiriyoota kiyya kallattiin huba. Ta'us garuu hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa ta'uu koorraan kaka'e bakka kamittuu kenniinsi wal'aansa fayyaa rakkoo keessa yoo gale beeksisuuf dirqaman qaba. Guutuu addunyaarraa ka akka uummata Tigraay rakkoo fayyaa hamaa keessatti kufe hin jiru. Raashiyaan Yuukireen waliin nagaa akka buustu akkuma gaafannu Itoophiyaa fi Eritiriyaanis uummata marsanii ukkaamsuu dhiisanii deeggarsi akka seenu iyyamuun lubbuu namaa du'arraa akka baraaran gaafanna jechuun ibsan. Mootummaan Itoophiyaa irdi deebiin Dr. Tedros TPLF'if looguun dhiibbaa immal mootummaa harkaa jechuun qeeqaa ture. Ibsa kanaan wal qabatee ambaasada diinan wanti Tigraay jiru naannolee Amaaraa fi Afar keessatti raawwatamuu isa kaasuun haqa-qabeessa ta'a jedha. Fooni bo'uun ammoo barbaachisaa miti jedha. Dhaggeeffattoonni ammoo gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan baratoota lammiilee Itoophiyaa 6 kan manidha Yuukireen keessatti argaman hiiksisuu fi qondaaltonni Itoophiyaa Yuukireenitti imalan. Imbaasii Itoophiyaa Baaliitti argamtuutti itaana hoogganaa miisiyoonii kataan ambaasada Tafarrii Taddasaa hayyama kennaniif dubbata. Baratoonni kunneen adoo waraaniin ka'anii gara biyyoota gamtaa Awurooppaatti imaluu fi adoo yaalanii daangarraatti qabamanii hidhamuu himan. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden yeroo jalqabaatii fi pireezidantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin yakkama waraanatii jedha. Haa ta'u malee deebii kenniteen Mooskoon jechi Baayidenii kunin kadhiifama hin qabnee fi jettee balaaleffatte. Yuukireen gamisiitiin yakka waraanatiin Raashiyaan akka himatamtu heeg gaafate. Niijaatti haleellaa hidhattoonni IS raawwataniin namoonni 21 lubbuu dhabuu himan. Hidhattoonni kunneen konkolaataa dhaabanii eenyummaa isaanii gaafachuun booda namoota kana ajjeesuu jedhan. Dabalataan namoonni 2 konkolaataa biraa keessatti jira gubamuu aangawoonni himan. Humni waraanaa Kamaalii bulchuun oduu sobaa dabarsan jechuun miidiyaalee French 2 tamsaasu dhorke. Miidiyaa France 24 fi reediyoon RFI jedhamtu kan mootummaa Faransiitiin deeggaramtu agiyoomi cufamtii wanti ibsam hin jiru. Qoqqobbii biyyooti lixaa Raashiyaa keetetti qalaa'insi jireenyaa keenyatti fidee jedhe imbaasiin Raashiyaa akka keenyatti argamtu. Kun erga dubbi himtuun pireezidantii keenya ol ka'iinsi gatii nyaataa fi boba'aa Raashiyaan Yuukireen weeraruun wal qabatee jetti. Lammiileen keenya ji'ootaaf amma qalaa'insi jireenya mormuun miidiyaalee hawaasaa irratti yaada kennachaa jiran. Aartiin fakkii kaasuu gosa garaagaraatiin jirti. Hawwii kabaa aartii muhuggubuun kan hojjetamu dabalatee akaakuuwwan fakkii kaasuu gosoota sadiin hojjechuun beekamtii horachaa jirti. Magaalaa Naqamteetti dhalattee kan guddatte Hawwiin Yuunivarsiitii Amboorraa bara 2011 muummee barnoota saayinsii kompiitaraan digirii jalqabaan eebbifamte. Hojiilee hojjettu karaa miidiyaa hawaasummaa keessumaa feesbuukii irratti maxxansuun miidiyaalee biyya keessaa fi ka'aalaa hawwachuun beekamtii haalaan dabalaafii jira.
hojii kanaa gaafuma yuunivarsiitii barachaa jirtu akeegaltee himti. Wanta nu madaalu wanta saba koo madaalu jedhee yaaduutiin hojjechuu nan barbaada kallattii hunda isaatiin iyyuu jechuudha. Maqaan koo Hawwii Kabaa Jabeessaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe magaalaa Naqqamteettidha. Hojii idilee kootiin hojii dhaabbata Eelaa Otoo jedhamu keessaadha kanan hojjedhu. Akka dabalataatti immoo aartii waanan jaalladhuu fi hojiilee aartii gosa sadiidha kanan hojjedhu. Ni jalqaba woodburning art jedhama. Woodburning artiin soldering maashinii fayyadamuudhaan kanan hojjedhudha. Fakkeenyaaf as biratti kan argitanii kan kabajamoo Dr. Artist Ali Birraa kan isaanii kanan hojjedheedha. Woodburning art jedhama. Muka gubuudhaan kan hojjetamu. Inni lammaffaan immoo string art jedhama. String artiin immoo kirriidha, burruusaa, xaawulaa fayyadamuudhaan kanan hojjedhudha. Jalqaba yeroon aartii jalqabe kanan jalqabe string artiitiinidha. Inni sadaffaan immoo scotch tape artiidha. Inni immoo plaastara isa jedhamu isa fayyadamuun kan hojjedhudha jechuudha. Aartii kanan galee tureera xiqqoo jechuun yeroon mooraa Amboo Yuunivarsiitii jechuudha. Gaafan tureen achittidha kanan galee. Wantoota xixiqqoo hojjechuudhaan ture kanan galee. Suubii aart ergan eegalee naannoo gara waggaa 2 walakkaa akkas ta'aa jira. Ergasiitii suuraa peejii sanarratti suuraawwan hojjedhu achirratti beeksifachuutiinidha kanan galee jechuudha. Isa duriirraa fudhatama qabaachaa jira jechuudha. Woodburning artiin beekamaa miti badaa. Warri sun string artiin amma beekamaadha. Woodburning artiin garuu suubiinis addatti kan beekamu woodburning artii kanadha. Kanan irratti hojjetaa jirus kan ittiinis beekamu jechuudha. Hojii lama hojjechuun ni ulfaata. Garuu akkamidha guyyaa guyyaa hojii idilee irra oolee galgalammoo kan hojjechuun jaalladhee waan hojjedhuu fi hojii aartii kana natti tolee madha kanan hojjedhu. Dadhabbiin isaa suni jaalala ani aartii qabu sana nan moone waaqayyo galatu inuman itti dhimmee osoo hojjetaa jira gaarii marran jira jechuudha. Woodburning artii gaafan fayyadamu abiddadha jechuun soldering maashinii gatiin fayyadamuu fi hin ho'a. Gaafa ho'ummoo harka namaa guba. Garuu immoo xiqqoo ishee na gubuusi xiqqoo ishee harka koo miidhuu barbaadusi garuu immoo gatiin jaalladhee hojjedhuu fi gubaatiin sun gadaanatti hin dhaga'amu jechuudha. Sadarkaanan irraa aartii kana geessuu barbaadu amma jalqaba kooti yoo waaqayyo na gargaare wanta nu madaalu wanta saba koo madaalu jedhee yaaduutiin hojjechuu nan barbaada kallattii hunda isaatiin iyyuu jechuudha. Gara yeroo guutuutti deebisee gaalarii mataa koo qabaadhee waan gaarii tokko hojjechuuf nan yaada. Sanarratti dhas kanan hojjetaa yeroo gaarii ma godhe jechuudha. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Oduu dabalataan weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa akkasuma Facebook keenya BBC Afaan Oromoo hordofaa. Mammaasii galgal kanaa fardii biraa nam gahaa malee hin waraan hiikan isaa maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah keessaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti Agborisaatti akkana nagaa waaqaa bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.